kutannoon hojjannaan hunduu akka danda'amu adeemsa hojii waggoottan 5 darbanii keessatti muuxannoo horanneerra jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee magaalattiitti qaamolee milkaa'ina hojii bara 2018 gumaachaniif beekamtiin kennameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee bara hojichaatti akkuma kana dura yaadama ida'amuun masakamne mul'ata Smart Adaamaa haala qabatama magaalaa keenyaan galmoota 10 milkeessuuf qabanneen dabaaluun hojjataa turre jedhan haasaa baniinsa sagantichaa taasisaniin ilaalchota karoora mul'ata magaalattiitti milkeessuuf qabatame miira abdii kutachiisuutiin gufachiisuuf gama kanaan ka'aniif gurra osoo hin kennin humnoota misoomaa fi hawaasa bal'aaf cinaa hiriirsuun raawwitti galamuu dubbatan. Yaadama ida'amuurraa madde bu'aa waliigalaa mul'ata keenya milkeessuuf xiyyeeffatamee hojjetamaa tureen qormaatilee waggoottan darban turan sirreessuu cabiinsa sirreessuu waan itti waggoottan dhibbatamaan Itoophiyaan kufte karaatti deebisuu gaabbii haasa'uu qofa osoo hin taane har'a hojjetanii egereef dhalootaaf galaa kaa'uu bu'uura godhachuudhaan hojjeteef misooma hundi keessatti hirmaateef hamma hojjeteen irraa fayyadamaa ta'eef haala mijeessuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa tureen deemsa keenyan milkaa'inoonni akka biyyaatti abdii namaaf kennuu danda'an uumamuu eegaleera. Adaamaanis barii jijjiiramaa adeemsuma kana keessatti argamti. Kanumaanis misooma koriidarii dabalatee magaalattiitti piroojektota gosa garaagaraa fayyadamummaa hawaas diinagdee jiraattota mirkaneessan hojjechuun danda'ameera kan jedhan obbo Haayiluun inisheeriivoota adda addaa hojiirra oolfamaniinis wabii nyaataa mirkaneessuu fi hojii dhabdummaa salphisuu madditti ogummaa fi dhaweessummaa babal'isuu irratti tarkaanfiin mishaan deemamuu ibsan. Adeemsa kana keessatti cichoomina abdii kutachuu dhabuu fi mul'ata taa'e giddugaleeffachuun hojjannaan wanti hunduu akka milkaa'u mirkaneeffachuun muuxannoo gabbifanne jedhan. Galmoota kana qabannee hojjechuu danda'u keenyaan magaalli oomishuu akka dandeessu barnoota kana irraa arganne magaalonni giddugala rakkoo osoo hin taane giddugala oomishaa ta'uu akka danda'anis yaalii kan itti taasifameef barnoonni kan irraa argatamaa dhufe Adaamaan giddugala kalaqaa fi giddugala teekinooloojiis akka taatu baroota itti ilaalaa dhufneedha. Adaamaan giddugala barnootaa taatee itti fufteerti waggoota 5 darban akka fakkeenyatti kaasuuf waggaa 6 dura mootummaan lafa hin bulchine mootummaa ta'urra akka yaada jechuudhaan yaadama lafa uummataa kadaastaraan bulchuu eegalle Adaamarra darbee ijjannoo waliigala ta'ee magaalonni biyyattii hundi hojii kana akka hojiirra oolchan ta'ee jira. Bara hojii 2019 bara of danda'utti hundumtuu iddoo jirutti eeggattummaa keessaa bahee of danda'ee karoora qabate milkeessuuf akka carraaqus dhaamaniiru. Baroonni xaanan bara of danda'uuti. Kanaaf jiraatan magaalaa Adaamaa dargaggeessi dubartiin abbootiin hawwotiin abbootiin qabeenya ogeeyyiin dargaggoonni bara of danda'uutiif xiqqoo dugda isaanii hidhachuu qabu jechuudha. Warri duraan bashannana baay'isu bashannana xiqqeessuu, warri duraan irriibas baay'isu irriiba xiqqeessuu, warri amala gargaraas qabu dhiisuu barri bara of danda'uuti. Barri bara kadhannee jiraannu osoo hin taane bara of dandeenyee iddoo nuuf malu biyya kana keessatti addunyaa keessatti jiraachuuti. Of danda'uuf namni gaafannu hin jiru. Ofuma keenya gaafanna manuma keenya gaafanna sammuma keenya gaafanna.